Sagaleen kan koo isinitti dhaga'ama yoo ta'e mallattoo naaf kennaa. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Jaallatamoo hordoftoota Oobdii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii? Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkuma beekamu yeroo garaagaraatti tajaajilli Oobdii Miidiyaa karaa FB, karaa YouTube fi Telegiraamaan isiniif darbuudhaan irraa tajaajilamaa turuun keessan baay'ee beekamaadha. Ammas jaalala Waaqayyoo ta'ee carraa Waaqayyo naaf laateen dubbii sagalee Waaqayyoo gabaabinaan isiniin ga'uudhaaf toora kanarratti dhufuu kooti. Waaqayyoodhaan ni waaqeffannaa. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa bakka tokkoon isiniif dubbisa. Sana dura garuu sagaleen kan koo ni dhaga'ama yoo ta'e mallattoo naaf kennaa. Sagaleen kun ni dhaga'ama yoo ta'e gara faaruu qabadhee dhufe isin affeeruutti hin ce'a. Maarmaas sagaleen kiyya ni dhaga'ama miti? Tole, gooftaa keenya ulfinni guddaan haa ta'u. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa, hirmaadhaa. Yeroo gaarii fi miidhagaa akka waliin dabarsinu abdii guddaan qaba. Waaqayyo yeroo gaarii, yeroo miidhagaa nuuf kennaa. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa isinii affeeru wajjin faaruu wal qabatu akkasumas faaruu maqaa chaanaalii keenyaa kanaa wajjin illee walitti hidhata qabuun isin affeera. Faaruun baay'ee jaalladhu. Faaruu obboleettii keenya yaadanii margaan isin affeera. Faaruu kana dhaggeeffadhaa.
Gooftaa keenyaaf ulfinni guddaan haa ta'u. Faaruu kana boodarra deebiseen isin affeera. Faaruu hedduu jaalladhuudha. Waa'ee argamuu Waaqayyoo, waa'ee ulfina Waaqayyoo irratti xiyyeeffatteeti obboleettiin keenya kan isheen faarfattu. Gooftaan guddaa godhee ishee haa eebbisu. Ulfina Waaqayyoo keessa jiraachuun ulfinatti nama baasa, boqonnaa namaaf laata. Argamuu Waaqayyoo keessa jiraachuun aara galfii namaaf laata. Sagalee Waaqayyoo keessaa faarfannaa boqonnaa 135 irraa akkas jedha. Waaqayyoon jajadhaa, maqaa Waaqayyoo jajadhaa. Isin yaa hojjettoota Waaqayyoo jajadhaa. Mana Waaqayyoo keessa oobdii Waaqayyoo keessas warri dhaabbattan jajadhaa. Waaqayyo gaarii waan ta'eef isa jajadhaa, maqaa isaas isa namatti tolus faarfadhaa jedha. Oobdii mana Waaqayyoo keessa warri jirtan Waaqayyoof ulfina kennaa, Waaqayyoof oquba kennaa jedha. Eenyu? Warri oobdii mana Waaqayyoo keessa jirtan. Oobdii mana Waaqayyoo keessa jiraachuun ulfina nama gonfachiisa, ayyaana nama gonfachiisa, surraa simboo nama gonfachiisa. Ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa oobdii mana Waaqayyoo keessa jiraachuu jechuun maal jechuu akka ta'e kanaan dura barreeffama gabaabaadhaan sheer isiniif goonirra. Oobdiin maali kan jedhu akka bu'uura sagalee Waaqayyootti akkasumas jechuma hundee isaarraa ka'uudhaani gara fuulduraatti bal'inaanii ibsa bal'aallee kallattiidhaan isiniif kennuu ni dandeenya. Dubbii sagalee Waaqayyoo irratti lafa hedduutti waa'ee oobdii mana Waaqayyoo tuqameetu jira. Kanneen keessaa faarfannaa 84 yoo dubbistan ispeeshaalii gara lakkoofsa 10, 11, 12 yoo dhaqxanii namni Waaqayyoo faarfataa kun iddoo biraa guyyaa kuma oolurra balbala mana Waaqayyoo yookaan oobdii mana Waaqayyoo keessa halkan tokko yookaan guyyaa tokko oolee buluu naaf wayyaa jedha. Oobdii mana Waaqayyoo jechuun argamuu Waaqayyoo, ulfina Waaqayyoo keessa jechuudha. Lafa ulfinni Waaqayyoo itti mul'atu, jireenya ulfinni Waaqayyoo itti mul'atu, jireenya harki Waaqayyoo irratti mul'atu, lafa nagaan aara galfiin jiru, lafa dubbiin sagalee Waaqayyoo jiru, lafa hafuurri qulqulluu jiru, lafa Waaqayyoo ulfina isaatiin itti mul'atu jechuudha. Waaqayyo Waaqa waan ta'eef bakka hundumatti ni argama. Garuu ulfina isaa bakka hundatti mul'isu. Waaqayyo nama hundumaaf yaadaaf akeeka gaarii qaba. Garuu ayyaana isaa nama hundumaa irratti gadi hin dhiisu. Ayyaana isaa argamuu isaa kan inni irratti gadi dhiisu nama isatti of kenne, nama dheebuu fuula isaatii argamuu fi ulfina isaa barbaadu irratti Waaqa ulfina isaa mul'isa. Maarree obboloota koo,
Ulfina waaqayyoo keessa jiraachuun nagaa namaaf kenna. Aara galfii namaaf kenna. Namni waaqayyoo Daawit kun oobdii mana waaqayyoo keessa guyyaa tokko ooluu naaf wayya. Gaafa jedhu inni mootiidha. Aangoo ni qaba. Qabeenya yoo ta'e qabeenyi biyya guutuu aangoo isaa garjallaa jira. Jireenya ho'aa, mana ho'aa nama qabuudha. Waan kamiyyuu gochuudhaaf nama aboo guutuu qabuu fi nama fuulduratti jaallatamu, nama fuulduratti fudhatama qabuudha. Cooma muratee nyaachuu nama danda'u, hojjettoota baay'ee, loltoota baay'ee naannoo isaatii nama qabu, waan namni barbaadu boqonnaa namaaf laachuu danda'a, ulfina namaaf laachuu danda'a, jireenya namaaf laachuu danda'a jedhee waan namni lakkaawwachuu danda'u hunda qaba. Haa ta'u garuu malee kan inni jedhu qabeenyi sun, badhaadhummaan sun, aangoon maqaa gaarii qabaachuunii fi teessoo ulfinaarra taa'uun boqonnaa namaaf hin kennu, aara galfii namaaf hin laatu. Aara galfii kan namaaf laatu oobdii mana waaqayyoo keessatti argamuu waaqayyoo keessa, ulfina waaqayyoo keessa jiraachuu, waaqayyoo wajjin wal arguu, jireenya waaqa wajjin wal arge, jireenya waaqa wajjin walitti firoome jiraachuutu boqonnaa namaaf laata jedha. As qofa miti iddoo hedduutti jecha kana yeroo inni dubbatu argina. Otoo nama akkasumaanii ta'ee filannoo biraa waan hin qabneef waa'ee waaqayyoo dubbata, waa'ee mana waaqayyoo dubbata jechuu dandeenya. Namni kun waan namni arguu qabu hunda argee garuu wal bira qabeetu ilaale. Wal bira qabee ilaale oobdii mana waaqayyoo keessa guyyaa tokko ooluu fi mana mootummaa keessa guyyaa kuma ooluun waliin argatu jedhe. Isa qofa otoo hin taane namni waaqayyoo Salamoon waan hundumaa argee innis akkuma Daawit wanta samii garjallaa jiru hundumaa ilaalee innis aangoo qabaa. Qabeenyi biyyattii harka isaa keessa ture. Isa kana qofa osoo hin taane dubartoota gara 1,000 olii wajjin wal arguu danda'eera. Jireenya qannoo jiraateera. Garuu waaqayyoon alatti wanti aduu garjallaa jiru hundumtu tasa akkasumaan duwwaadha jedhe. Gatii hin qabu jedhe. Ijoollee waaqayyoo jireenyi keessan boqonnaa dhabee beekaa? Nagaa dhabdanii beektu? Raafamtanii beektu? Gammachuu dhabdanii beektu? Gammachuun isin irraa fagaatee boqonnaa dhabdanii, halkan hirriba dhabdanii, lafa yaada garaa keessanii ga'uu dadhabdanii, otoo gammachuu barbaaddanuu gammaduu dadhabdanii, otoo boqochuu barbaaddanuu boqonnaa dhabdanii, jireenyi keessan jeeqamee, sammuun keessan jeeqamee, halkan fi guyyaan wal isin harkaa makee jeeqamtanii beektu? Waa tokkoon isinitti hima. Waa tokkoon isinitti hima. Boqonnaan dhugaan, nagaan dhugaan, aara galfiin dhugaan waaqayyo biraa argama. Biyya lafaa kanarra wanti nama boqochiisuu danda'u tokkollee hin jiru. Maarree nagaa guutuu argachuudhaaf, boqonnaa argachuudhaaf, aara galfachuudhaaf, jireenya gammachuu jiraachuudhaaf waaqayyotti maxxanaa jiraadhaa. Ayyaana waaqayyoo keessa jiraadhaa. Argamuu waaqayyoo keessa jiraadhaa. Ulfina waaqayyoo keessa jiraadhaa. Ilaa balballi kun nama isa barbaadu hundumaaf banaadha. Balballi mana mootummaa nama hundaaf banaa ta'uu dhiisuu danda'a. Balbala mana hayyoota keessa hayyoonni keessatti walitti qabaman keessa namni hundi galuu dhiisuu, mana dippiloomaatonni keessatti walitti qabaman keessa namni hundi galuu dhiisuu ni mala. Garuu mana waaqayyoo keessa, garuu ayyaana waaqayyoo keessa, hafuura waaqayyoo keessa, argamuu waaqayyoo keessa namni hundumtuu hin gala. Namni fedhii qabu, namni of kennu, namni barbaacha isaa qabu seenuu danda'a. Waaqayyoo balbala isaa baneera jechuudha. Ijoollee waaqayyoo bobaa waaqayyoo jala boqonnaatu jira. Bobaa waaqayyoo jalatti argamuu waaqayyoo keessatti, ulfina waaqayyoo keessatti aduun nama rukutu, ongeen nama rukutu, balaan tasaa nama argatu. Kanaaf affeerraa tokkoon isiniif gochuu barbaada. Biyya lafaarra kan jirtan, andaara lafaarra facaatanii kan jirtan, waan argitanii waan dhagaa jirtaniin jeeqamaa kan jirtan, kan isin dhageessan kan isitti hin tolle, kan isin argitan kan isitti hin tolle, wanti hundumtuu bitaa kan isin galu. Keessumaa yeroo ammaa kana keessa wanti hundumtuu yerootti waan bitaa nama galu keessadha kan nuti jiru. Kanaaf aara galfii dhabaa kan jirtan, gaddaan jireenyi keessan kan rukutan, koottaa isinittan hima, gara waaqayyootti maxxanaa. Mee fuula keessan gara waaqayyootti deebisaa. Mee fuula waaqayyoo barbaaddadhaa. Mee argamuu waaqayyoo barbaaddadhaa. Mee hafuura qulqulluutti of kennaa. Hafuura qulqulluu barbaaddadhaa. Hafuura qulqulluu gara jireenya keessatti, gara mana keessatti, gara namummaa keessatti affeeraa. Aara galfattu, ni boqattu. Halleluuyaa. Raalaa bajiinaa maglaadiyaa seetiree leebiti dibiikaas. Firoota koo kanan isiniif hawwa. Obboloota koo kanan isiniif dhaama. Baay'een keessan yeroo jeeqamtan, baay'een keessan yeroo dhiphattan, baay'een keessan yeroo nagaa dhabdan, baay'een keessan yeroo hirriba dhabdan, baay'een keessan gorsii fi sossobbiin namaa garaa isin ciibsu yeroo dhabutti kan namni isinii beeku, kan namni isinii hin beekne, qophaa keessan kan itti dhiphattan, tarii yeroo tokko tokko nu tajaajiltootatti illee
himachuudhaan ba'aa keessan qoodachuu kan yaaltan. Akka nama tokkootti wanti isin gochuu dandeenyu jiraachuu dhiisuu mala isin jajjabeessuu dandeenya ta'a. Sanarra kan darbe nagaa isa keessoo keessanii bade isinii deebisuu gammachuu isa keessoo keessanii bade isinii deebisuun hin dandeenyu ta'a yoo hafuurri qulqulluun nu gargaaree nurraan darbee isiniif deebise nurraan darbee isin gargaare malee. Garuu parsantii dhibbantaa dhibba afaan guutee isiniittiin hima. Argamuu Waaqayyoo keessatti hafuura Waaqayyoo keessatti gaaffiin keessan dhibbatti deebi'a. Boqonnaa guutuu argattu. Jireenyi keessan gabii jiraata. Aara galfii qabaattu. Irriba gaarii raftu. Baatanii nagaa ni galtu. Ni milkooftu. Kanaaf gara argamuu Waaqayyoo dheebochuutti kottaa. Gara hafuura Waaqayyoo dheebochuutti kottaa. Gara fuula Waaqayyoo barbaaddachuutti kottaa. Gara mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uu. Gara oobdii Waaqayyoo keessa deddeebi'uutti kottaa. Oobdii mana Waaqayyoo keessa jedha. Oobdii mana Waaqayyoo keessa guyyaa tokko oolu wayya. Namni Waaqayyoo asirrattis faarfannaa 135 lakkoofsa 2 irratti warri oobdii mana Waaqayyoo keessa jirtan gammada. Maaliif gaaffiin keessan deebi'eera? Oobdii mana Waaqayyoo keessatti boqonnaan, aara galfiin, nagaan, gammachuun, milkiin akka jiru waan beekuuf isin oobdii mana Waaqayyoo keessa jirtu taanaan, oobdii mana Waaqayyoo keessatti argamtanitu taanaan maal godhaa? Gammadaa, galateeffadhaa. Sababni isaa achi keessatti gammachuu malee gaddi hin jiru. Hafuurri isin gammachiisuuf ayyaanni isaa isin argata. Maarree obboloota koo gammachuun kan isitti hir'ate, boqonnaan kan isitti hir'ate jirtu oobdii mana Waaqayyoo keessa gala. Argamuu Waaqayyoo keessa gala. Ulfina Waaqayyoo keessa gala. Fuula Waaqayyoo barbaaddadha. Yaada fooniif dhiigaa keessa, ilaalcha keessa isa kan namummaa keessa gara yaada Waaqayyoo, gara hafuura Waaqayyoo fi ulfina Waaqayyoo dheebochuutti deebi'a. Yoos nagaa argattu, yoos ni boqattu, kaayyoon keessan galma isiniif ga'a. Otuma hir'uun jiru garuu gammaddu, otuma duwwaan jiru garuu gammaddu, otuma dhukkubni jiru garuu gammaddu. Hafuurichi ayyaanichi dhukkuba ni godaansisa. Dhukkuba ni godaansisa. Hir'uu ni guuta, duwwaa ni guuta. Waan haaraa, dinqii, raajii ni hojjeta. Yoodhuma sun hin jiraanneyyuu amma eebbi guutuun akkasumas inni hir'ate guututtiyyuu hir'uu irratti gammaddu. Otuma duuti jiru gammaddu. Boqonnaa argattu. Otuma balaan jiru jireenyatti jiraattu. Kanaaf jireenya boqonnaa qabu, jireenya nagaa qabu, jireenya aara galfii qabu jiraachuu yoo barbaaddan fuula Waaqayyoo barbaaddadhaa. Ayyaana Waaqayyoo keessa gala. Hafuura Waaqayyootti of kennaa. Argamuu Waaqayyoo, bobaa Waaqayyoo keessa seenaa. Dhimma kanarratti yeroo baay'ee dubbachuu hin jaalladha. Waan baay'ee dubbachuus nan danda'a. Yeroo gara biraa oobdii mata duree jedhu yookaan chaanaaliin keenya maqaan isaa oobdii jedha waan ta'eef, oobdii miidiyaa jedha waan ta'eef, maaliif oobdii miidiyaa akka filanne? Oobdii maaliif akka jenne bal'inaan yeroon isiniif ibsu kana caalatti dhugaan isaa fi wanti hedduu murteessaa ta'e isiniif gala. Gooftaa keenyaaf ulfinni guddaan haa ta'u. Faaruun jalqaba isin affeerettiin isin deebisa. Faaruu kana sirriitti dhaggeeffadhaa, ittiin eebbifama. Ittiin hafuura keessa gala. Haleluuya. Ittiin hafuura keessa gala. Gooftaaf galanne haa ta'u. Eebbifama. Haleluuya. Si malee hin jiraadhu. Haleluuya. Argama kooti ati. Argamni koo, argamni keenya Waaqayyoo, karaa Waaqayyoo jireenya, karaa Waaqayyoo ulfinni jira. Waaqayyo keenya argina. Waaqayyo argama keenya, madda nagaa keenya, madda aara galfii keenya. Haleluuya. Si malee hin jiraadhu jedhaani. Haleluuya. Haleluuya. Kabaja keenyatu isa, ulfina keenyatu isa, surraa keenyatu isa, simboo keenyatu isa. Raalaa doona seet raalaa baduuniya. Ati anaaf hunduma kooti jedhaani. Fuula isaa barbaaddadhaa. Isa malee jiraachuu akka hin dandeenye, isa malee boqonnaa akka hin qabnetti hima. Isaan aara galfii argachuu akka dandeessan,
inni lubbuu keessan akka boqachiisu inni akka aara isin galfachiisu itti himaa fuula isaa barbaaddadhaa raalabachiina makilladoona maseetirele bedidibikas reeba bababachiina makilladoona seetireediya ulfinni waaqayyoo sin argatu humni waaqayyoo sin argatu inni haala keessan jijjiiru lafa kuftanii inni sin kaasu raaba jeena giladoona maseetiraadiyas isa kanan isiniif hawwa isa kanan isiniif kadhadha nagaan keessan yoos deebi'a. Hallelujah. Rabakina magla santo rabababadia. Hallelujah. Afura waaqayyootu nagaa namaaf kenna. Sagaleen isaa nagaa namaaf kenna. Lalala babababadididigas. Rabajana magladona masetrelebedidigas. Roba babababadididigadona masetrelebedidigas. Hallelujah. Makradona masetrelebedidigas. Wow, jela bababababadiana magrabababadias. Hallelujah. Kan isa bare isa malee jiraachuu hin danda'u. Kan ulfina isaa argee beeku isa malee jiraachuu hin danda'u. Yelas tendas. Ela soda la bagladina matridi bedikas. Harabajina magladias. Kabaja keenyatu isa. Ulfina keenyatu isa. Nagaa keenyatu isa. Inni nuuf waan hundumaa keenyadha. Argamuu isaa barbaaddadhaa. Ulfina isaa barbaaddadhaa. Yaanni waaqayyoo isiniif baay'atu isaadha. Gadda keessan gammachuutti kan jijjiiru. Hallelujah. Rabajena, Spladona Mampaya, Predana Sitri di Gladias, Eri Rabajina Magladi di Vicas. Hallelujah. Yefada arga waaqayyo, ulfina waaqayyo yefada argamu isa. Hallelujah. Rababadiga to Rabajini Migladona Masetrele Bedidikas. Hallelujah. Wala bajina magladina masetrele bedidikas. Roba babajana magladona masetrele bedidikas. Hallelujah. Nebula waaqayyo barbaadadha. Argamuu isaa dheebodha. Hallelujah. Kabaja waaqayyoon argattu. Hallelujah. Kabaja waaqni nama kabajutu kabaja. Ulfina waaqni namaa kennitu ulfina. Ulfinni biyya lafaa hin darbitu. Ila waaqayyoo barbaadadha. Ila waaqayyoo keessa jiraadha. Aara galfattu. Hallelujah. Maara digla didikas. Raada nama seetrele bele. Obboloota ko. Boqonnaa dhabdanii haalatu isinitti ulfaate, ba'aatu isinitti ulfaate, jireenyatu bitaa isin galee. Maaloo fuula waaqayyoo barbaaddadhaa. Maaloo gara waaqayyootti siqaa aara galfattu. Ni dhiphataa jirtaa obboleettii koo, jireenya sitti ulfaate, jiruutu sitti ulfaate, waan dhageessuun, waan argituun lapheen kee cabee gara waaqayyootti siqi. Fuula waaqayyoo barbaaddadhu atis hin boqattaa. Waaqayyoon kadhadhu dhaloota kees hin boqachiistaa. Yesuus Kiristoos ulfina guddaa fudhatu. Inni nagaa sii kennu, inni boqonnaa sii kennu, inni aara si galfachiisu.
ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos karaa ayyaana isaatiin si gargaaruudhaaf yeroo hundumaa qophiidha. Nan jedha ayyaanni Waaqayyoo jireenya keessan argatu. Argamuu Waaqayyoo jireenya keessan irratti dhufu. Maqaa Yesuusin afurri Waaqayyoon barbaaddatu. Afurri Waaqayyoon dheebotu. Afurri fuula Waaqayyoo barbaaddatu. Maqaa nama Naazreetuun isin argatu. Haala amma keessa jirtan keessaa ba'a. Jireenyi keessan gaddaan, lapheen keessan dhiphinaan kan rukutame humna nama Naazreetu Yesuusin amma cabsaa ba'a. Nagaan Waaqayyoo, ulfinni Waaqayyoo, boqonnaan Waaqa biraa isin argatu. Maqaa nama Naazreetu Yesuus afurri aara isin galfachiisu amma isin irra haa dhufu. Sa'aatii ammaa kana keessa dhukkuba keessan irraa kan bilisa isin baasu. Boqonnaa kan isiniif kennu, nagaa kan isiniif kennu, riba kan isiniif kennu, gammachuu keessan guutuu kan godhu humni Waaqayyoo, argamuun Waaqayyoo amma jireenya keessan irra haa dhufu. Karaa isaatiin boqattu, lapheen keessan, yaadni keessan, namummaan keessan gara Waaqayyootti siquun maqaa Yesuusin boqonnaa isiniif argatu. Fuula Waaqayyoo barbaaddachuun, mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uun, oobdii mana Waaqayyoo keessa jiraachuun isiniif haa ta'u. Yoos boqonnaa argattu, yoos aara galfattu. Maqaa Waaqayyoo hammachuu qofa miti, maqaaf deddeebi'uu qofa miti, maqaaf amanaa jedhamuu, maqaaf kiristaana jedhamuu qofa miti. Ulfina Waaqayyoo, argamuu Waaqayyoo, oobdii mana Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Jireenya kan namaaf kennu. Kiristaanni hundumtuu amantiidhaan jireenya bara baraa hafuura Waaqayyoo nagaa argachuuf aboon carraan kennameefira. Namni hundumtuu garuu walqixa nagaa, walqixa boqonnaa, walqixa gammachuun argatu. Isa gara Waaqayyootti siqe, isa fuula Waaqayyoo barbaaddate, isa caalatti mana Waaqayyoo dheebotu, yaada Waaqayyoo dheebotu, dubbii Waaqayyoo dheebotutu boqonnaa argata. Obboloota koo maqaa duwwaa baattanii hin deddeebiina. Maqaa duwwaa baattanii fuula Waaqayyoof mana Waaqayyoo keessa hin deddeebiina. Ittoof gataa, ittoof kennaa, Waaqayyoottoof kuufaa, hafuura Waaqayyootti hirkadhaa. Yoos rakkina keessan kana keessaa hin baatu. Yoos dhiphina keessan keessaa hin baatu. Yoos Waaqayyo gooftaan nagaa addaa jireenya keessaniif ni laata. Yoos ni boqattu. Yoos dhalootas ni boqachiistu. Yoos biyyaaf furmaata taatu. Yoos dhalootaaf furmaata taatu. Hafuurri nagaa isiniif kennu maqaa gooftaatiin amma isin argatu. Milkaa'aa. Ameen. Obboloota koo fuula Waaqayyoo, ulfina Waaqayyoo argamuuf oobdii mana Waaqayyoo keessa jiraachuun isiniif haa ta'u. Kana dheebodhaa. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuun, kadhachuudhaan gara Waaqayyootti sigaa. Yoos boqonnaa argattu. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo Waaqayyo nu kenna kanaaf ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Oobdii miidiyaa YouTube irratti subscribe godhaa. YouTube irratti oobdii miidiyaa subscribe godhaa, maatii ta'a. Telegiraamii keenya oobdii miidiyaa irrattis join godhaa. Akkasumas tajaajila keenya oobdii miidiyaa FB irra jiru share godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Irra deebiin isiniin jedhaa. Tajaajila keenya bal'aa argachuuf oobdii miidiyaa subscribe godhaa YouTube irratti. Baay'een isin jaalladhaa. Eebbifamaa obboleessa keessan Pastor Dandanaadha.